hammamiyyuu yoo ta'e nama hin amanina. Keessumaa immoo dhiira hin amanina. Dhugaa Rabbii yaa seenoo ooyi carraaqi. Waaqayyo bichee gammachuu kee bicha nu argisiisi dhugaa Rabbii. Maali qormaanni? Dhalli namaas layyuu hin amanamu. Ani durumaan shakke dhugaa Rabbii akkatti inni itti naafu gurbaan kun seenaatti. Sanuu kan reebicha shiyoo. Maal ijji reebuu dhaqimee dheengadda sanuu hin reebe. Mucaa simboo kanaani viidiyoo kana ilaala. Viidiyoon kuni mucaan simboo jedhamtu kuni dhoskiteetu viidiyoo waraabdi. Viidiyoo ishii waraabde irratti seenaa wajjin diraamaa dalagna jedhani. Diraamaa dalagna malee jaalala tokkoyyuu hin qabnu jaarsummaa isin erganne jedhe. Dhoskitee waraabde viidiyoo kana. Amma kana hundumaa hin kakataaf. Isayyuu dhugaa jedhee kakataaf. Wayi namaa. Dhalli namaa maal ta'e silaa? Dhiirri nama namuu jechuudha dhugaa Yesuus akkamitti nama amanuu? Diraamaadha malee waa takka hin qabnu. Diraamaadha. Manatti isaan waame immoo dirqama argaa nu barbaachisa malee waa biraa miti. Lammaffaa immoo manatti hin waamu. Yoon si gaafadhe immoo naaf hin eeyyamtu kanaaf hidhanii sitti immoo dhiise jedhaan mucaa ishii kana. Lammaffaa immoo manatti hin hojjedhu jaalalleen ishiiyyuu guutuudha. Guutuu biratti yeroo arge silaa hin hinaafa joo. Yaa hinaaffaasa guutuudha innuu hin eeyyamuufi jedhaan. Kana haasaaniituma. Viidiyoon kun walitti aanee gadhiifame. Har'uun gadhiifame immoo garuu. Daqiiqaa 12 waraabde simboon sunii jechuudha dhoskiteetu. Dhoskitee waraabde. Amma sana hundaa seenaa wajjin diraamaadha jedhaan. Wayi seenoo miskiina koo gara laafettii wayiiti. Gara laafettii wayiiti garuu qormaan itti baay'ata. Dhugaa. Keessumaa waa'ee jaalalaa kanarratti miidhaa guddaa qabdi. Hunduyyuu gaarummaa fi waaqayyo guyyaa tokko gammachuutti guddaa isaatti si baasa. Abdii hin kutiin, hin aaree. Haluun namaata akkasi. Har'a yoo tokko fakkaate bor tokko fakkaata. Maal gochuufiin jedhee manee mul'ama immoo. Maa adda baasee adda jaallattee jira ta'ee immoo ammum ta'e iyyuu hin araaramti silaa guutuu waliin. Waaqayyo ammallee guutuu waliin walitti si haa deebisu. Guutuudhuma hiriyaa kee jalqabaa sana si wayyaa. Yaa maal godhu silayyuu. Viidiyoon kun walitti aanee gadhiifame. Osuma achi taa'anii immoo seenaatti namni himnaan viidiyoo ishii kunoo akka ilaaltan kana. Namni itti himna naqixxe. Otoo isaan taa'anii jechuudha. Viidiyoon simboo waraabde dhoskitee waraabde. Osuma bakkii sana osuma taa'anii immoo seenaatti namni himnaan naqxe. Yeroo inni dhaqu kun akkuma viidiyoo irratti argitan kana akkatti inni rifate mucaacha ofirra darbate. Dhugaan hin tura malee numa ba'a jechuudha. Osuma fuudhee immoo osuma mana tokko keessa jiraatanii immoo booddee hin baasamu akkam godha sila. Ani immoo kan hinaaffaan bayyee sassimii. Hinaaffaa guddina hin reebe dheengaddaa. Kan hinaaffaa saawoo. Ishiin guutuu bira dhannaan reebe. Har'a immoo ishii kanaan diraamaadha jedha. Seenaadhaan immoo si hubachiisa jedha. Seenaadhaan simboo waliin wal dhiifneerraa jedheen seenaadhaan. Simboodhaan immoo diraamaadha jedhe. Addaan tarkaa lama dhabe. Kan tokkoon taa'uu hin jiru jechuudha. Maal dhabnaanidha gaaffii gooti kun. Maal dhabnaanidha dhiirri dubartii namarratti darrabaa. Maal yoo dhabedha. Eddan talashii sana faana jira ta'e immoo seenaa jireenya ishii keessa maa gali.
Namoonni ta'eyyuu sila amma kanayyuu guutuurraayyuu hin fagaattuu hin araaramti sila. Wayii dhiiraa. Homaa miti seenuu Waaqayyo bichee sammuu kee boqonnaa kennu. Hin qoramti kan kana caalaa yoo hin dabarsitee kun siif haaraa miti. Bareedduu ko Waaqayyo bicha gammachuu kee nama argisiisu. Dhugaa hordoftoonni ishiiyyuu warri kan gammadaniiru. Ani durumayyuu lapheerra nan buune. Hordoftoonni warri kan gammadaniiru warri kan hin gammanne. Ishumtiyyuu ittiin gammanne gidduma malee. Kunoo darba kana taate malee. Akkatti inni rifate caalaan kun immoo akkatti inni rifate osoo dhugaa ta'uu baatee maa rifata seenaadhaan hin deemna jedhee maa achi wixxifata. Akkatti inni mucaa ofirraa darbee hoo mucaan simboo kun immoo diraamaa Masfin irratti hin beektu yoo ta'e achii hojjetti. Yuutuubii kanarratti illee haaraa yoo taate iyyuu malee karaa gama feesbuukiitiin diraamaa Masfin waliiniin hojjetti. Waaqayyoota guutuu fi seenaa walitti araarsee naan gammachuu kooti dhugaa. Malee hunduu diraamaa irratti dalaga. Akkuma inni diraamaa dhalee immoo dhuguma kun diraamaa irratti dalage. Ishii sanaan diraamaa dhadhaa seenaadhaan immoo wal dhiifneerra jedhaan. Ishii manatti fiddee maaf reebde jennaan dirqama algaa nu barbaachisa dirqama immoo taatoo kana reebicha hin barbaachisa. Maali amma kana sobbuuniin jedhee ba'a. Mana tokkotti lama dubartii lama gashuuf immoo silaa otoo namni hin argine ta'e maal gochuuf heda. Yaa seenoo koo waan boqonnaa siif haa kennu sammuu keetiifi. Waaqayyo immoo qoramuun bareeda guyyaa tokko gaarummaatti baata. Garuu immoo osoo dafteerum kanaan caalayyuu hin ga'a jaalala keessa galuu baatte osoo guutuudhumatti araaramte maal ta'a. Ana hawwii gosa guddaadha. Dhugaa nama jaaladhaa malee hin amaniina. Ammamiyyuu haa ta'u keessumaan dhiira namaniina. Dhiiras dubartiis hin amanaman. Hundammoo osoo hin taane tokko tokkodha. Tokko tokkodha. Kun akka tokko kan akka gurbaa kana guutuun illee hin sobne. Wanti ishii sobee sargii gochuufidha didi. Sargii sana irratti ishiidha sobe malee kan jaalate hundumaa akka tokko tokkoon zarazzareetti hima. Inni kun garuu akka qumaaraa irratti taphate intala ishii kanallee seenaallee.